Kau ini opsi me, opsi me mana? Wajah ini, wajah. Kanada final number one dah. Amma isi bukan ini amma sih kamu cakap. Sejadi nak, mata kau. Kata aku, mau masalah itu dari kita kan. Aku fikir orang ada. Wih, Esa kita wanti. terima kasih. Berapa? Cukup malu. Ismana, Samuda kaya tu bukan nak gawat tay. terima kasih. Boleh suku, ati. Opsi tu kot, ati itu berapa? Malu, mani jeda. Empat. Ane samuda buat tengah ni. Negati kan ini. Amma kagoota dhukkubni isaanii waan xiqqoo tammaatee jiruu fi atattamaan jechuudha. Gulukoosii fudhachuu qabu lamaan isaanii. Kan lama isaaniitiif ta'u. Kan lama isaaniitiif ta'u. Gulukoosii deemee ajajaa jiruutti. Isuma si barreessite inni keessa dhufa. Sanuma fiigattu. Yoo dhumellee dabalataa hin ajajna rakkoo hin jiru. No. Oke, balik sini aja cek karena tadi. Kanuma. Letri kan? Kun ibadah miti isaafin taate kan ijaade. Letri lama dua. Letri lama. Lama qofa dha. Rakkoo yoo hin dabalchiisa ta'e. Ani dabalchiisa garicha taate kan beektu si garicha taate kan itu. Inni waan dabalchiisuu danda'a wanta namu lafa inni qabatee lafa inni dhiisus beekaan jiru. Garaa isaatii gatii ta'e. Overdose yoo ta'es rakkoo waan ta'eef akka ogummaa keenyaatti. Maal eessa overdose taate garaa mana yoo overdose taate immoo akkam godhu ree mee ilaalaa garuu yoo inni hin gahu ta'e dabata. No problem. Yoo inni hanqata ta'e illee seemii beeksisa. Maama hin geenye wayinatti fakkaataa jira. Aman dalam kamu. Mata aku ada mama jabsa. Mati mata aku kuni. Mata. Mata jabsa. Berano di sini ini berano. Mana ya sabah? Ya sabah man. Mata aku ada jabsa mani ada mama aku. Naman kabuy. Ina. Barago nagat. Dugong mo yun na. Tinaya mo. Nagat, tinadama barago. Gurri isaa kun nagaa ture. Nagisa. Arrabni isaa nagaadha. Amma akka inni hin sosochoone asumatti edda. Mataa isaa kana akkasumatti edda. Sochoi me. No. Dokter kenapa cerita garu? Sagalee dhageessaa jira. Nama keessa jira.
Akkam fooyyeen ni jira? Dubbata garaasa. Ni tokko ta'a? Akkasuma agarchii dooktar maal maaltu ta'uufi? Mee dhaggeeffadhu. Sagalee qaba. Waa waliin haasofti. Mucaan alfaayee silooyi. Keessa deema waan. Maal turte? Hin dubbata meedhaadhaa kuttaatidha. Dooktar garichuma malee itti fooyyeera. Garaadha malee mataan ni seeramti. Haasaan jiru kunis waa'ee mataa. Garaan ol dubbataa jira. Hin haasaa keessaa hoo? Hojjetu meeti. Takkaa liqeetaa? As keessaa? Nama keessa raam. Waa jira hawaasaa olee. Achi keessa taa'e. Seenee ra'ee. Bayi keessa. Keessaa mooree. Maaltu immoo gargaara? Mee bayi maal tokko? Hin seentu? Bayi mee keessa? Nan seena. Yeroon kan kooti. Seenaa bashannanaadha. Natu yaadaadha. Bashannana maaliin seena? Yaadu seena. Bashannana malee garaa kana keessa taa'u. Ol jedhi meeta ta'u inni. Ba'uuree. Bayi sigaa. Kottaa seenaa bashannana. Bara baay'ee keessa jiraatte. Bayi keessa. Bashannanaa mee? Gadi hin galle hin baane dhammayyuu. Beera bakka. Maaliif amma kana gaaree? Beera. Baateetta. Baateetta. Deemi gaaraa nan seenaa. Seenaa bashannana. Kophaa hirmachuun. Seeneera laanam. Namoota baay'ee keessadha. Maal akka keessaa gootu? Riistooraantii jettanii? Hiriira maaruu wantichaa. Mucaa namaa gaagura ta'e itti galtanii. Itti baay'atanii. Itti baay'atanii anumti dhiisee ba'uu kooti. Isinii ba'amoo baatu? Isinii ba'u? Maal ta'anii? Maal namoota baay'eetoo keessadha? Baay'eedha mana bichaan bisirayyuu. Baay'atanii keessa. Jeeran! Maal taatanii? Jamaan baatanii? Hiriira maaruu. Bashannanaa. Dhala namaa gaagura gootanii jamaa maal taatan? Kotaa ba'a. Ilaa ayyaaluun dhufe mucaa namaa. Ba'a kotaati. An keessaan qabu kotaa ba'a. Isinii isheen deemaa? Hin baatanii dookteriidha. Ittiin akka dookterii ta'e ittiin. Dookteriidha keessaa ba'a akka koobitiin. Seeraan itti si gaafachiisa jedhin. Seeraan isin gaafachiisa. Cimoodha fakkaata. Ittimi maqaa goote wajjin dookter ittimi. Dookteriidha. Maqaan keessan eenyudha? Ana dhufe ana dookter ana. Dookteradhaa dhufe. Hin baatanii wanticha maal taatanii? Afayyuu mucaan. Qoy. Haasaa jiru maal tani? Hin deemtu? Utuu hin deemtan ta'e seeraan itti sin gaafachiisa. Deemaaruyi. Baataniitu? Deemaa jiru. Keessatti namni naagaayi deema. Dookterri muka waa keessan teessuu dookter. Ani iyyuu ba'an jira. Seenuuf moo eessa dhatta? Ba'a kaayee kana keessa jiraannaa. Kana keessa jiraattaa? As keessa jiraattaa? Dhala namaa keessa jiraattaa? Dookter kana keessa jiraatanii namatti tola. Akkasii? Yaaniiru moodhaayi. Hayi. Deemtanii du'i. Silumayyuu namarraa of eeggadhaa inni dhufu. Boleessi koo hiriyaadha jedhee wajjin jiraata mucaan keessa jiraata. Baaniiru deemaniiru. Deemaniiru. Amma kana booda maal goota beektaa? As dhaggeeffadhu. Ati miirri dhukkubsachiisaa sirraan mul'atu. Sirriitti dhaggeeffadhu. Daqiiqaa 2 booda mallattoolee garaagaraatu irratti mul'ata. Daqiiqaa 5 booda mallattoolee garaagaraatu irratti mul'ata. Tartiibaan qabadhu. Duuni. Sanaan booda hin fayyadamtu tokko hin jiru. Daqiiqaa 2 booda bifa sagalee huursaatiin garaa keessaa kana qabadhu. Daqiiqaa 2 booda inni kun. Kanaan booda daqiiqaa 5 booda maaltu asitti fakkaata qabadhu. Daqiiqaa 5 booda bifa dhuufuutiin sagalee bacacacaca kan qabu hin dhaga'ama. Achi dudduuba sanaan jechuudha. Achi miti
Jala sanaan jechuudha. Daqiiqaa sadii booda ol galagalchitee ciibsita. Mirgaa isaa. Bucee kan jedhu keessaa dhaga'ama. Bifa dhuunfuutiin ba'aa jechuudha. Maal kan jedhamtu jedhee qabatu. Kan jedhu akkasitti qabatu. Achi dudduuba sanaan ba'aa kun daqiiqaa 5 booda. Kanaan booda daqiiqaa muraasa itti eddaa hin fayyaa jechuudha. Kana. Harmee isaatti dabaluu ree. Kana qabadhu.